Kebor Multimedia Production. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى كيس جركنا كيست يرو درجيسي هدون أمنتا إساء لافسي اتين كانفتو في اتين سالفتا ديمو كيست سينا درجيس سينا هجتي حديث كيست رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه الراهيم مي كاسني في هذا الشيء في سينا إساء كيست أفلالون هدو برباتش سالا رسول كينيا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيستي سينا درجيسا أمتوتا أسين درا دبراني كيستي سينان دقتمني في أدى سينا كيستي سينا وفي كايتي برا دبري توكو لفكايا نيجو النس كان هناك ملك نما بيبولشو توكو موتي توكوتو زمن وهي كيستوري موتين كن إلما توكو قفاق أبا موتي كن إمو warroota ani rabbi jechuudhaan rabbummaa ofii labsatan keessaa isa tokko ture. Yeroo kana nama falfaluu isaaf kan isaaf raaguu qabaa. Namichi isaaf raagu kun umriin isaa achi deemee jaaree manguddoomee jennaan mooticha kanaaf ilma tokkocha qabdu san gama koo ergi ani du'uu waan maluuf nama siif raagu hin qabdu waan ta'eef raaga sii barsiisaa jedhaan. Yeroo kana mucaa tokkocha qabuu kaasee mootichi kun gara namticha falfalaa fi raaguu beeku kanaatti akka inni baratuuf erga. Sana booda mucaan kun maatii isaa biraa bahee osoo gara namticha falfala barsiisu kanaatti deemaa jiru karatti wanni ajaa'ibaa fi inni dhagayeellee argee hin beekne isa mudata. Innis nama tokko ka goojjoo mana ijaaratee rabbi gabbaru waan inni dhagayee fi argee hin beekne mootii inni dhagayee hin beekne gabbaru tokko raahib gabbaraa rabbii tokko walitti dhufa. Yeroo kana haasoyaa fi akkaataan namtichi taa'ee rabbi gabbaru kun godhatu isatti tollaan namticha silaa falfala irraa baratuuf itti argame san dhiisee yeroo muraasa irraa qoodee namticha kana bira taa'uu amaleeffataa dhufe mucichi. Haala kanaan mucaan kun jaalataa waan haaraa dhagayaa akkuma itti fufaa deemuun maatiin isaa waan inni yeroo galus isa bira sababa goruuf turuuf akkasuma namticha silaa raagu kana birallee dhaquudhaaf karatti waan turuuf gama lamaaniihuu rukutamuu lolamuu ni eegala. Rakkina isa mudatu kana mucaanis namticha rabbi gabbaru kanatti himatee haala akkanaattu na mudataa maatii irraa namticha irraa waa baratuuf ittiin ergan irraa jedhee yeroo inni rakkoo kana himatu namtichis waan gootu mala sii baasaa. Yeroo namticha itti si ergan bira geettu maatiitu manatti na tursiise jechuun harkaa bahii jedhaan. Yeroo gara maatii deebitee maatiin eessa turte siin jedhan immoo namtichaatu na tursiisee yeroo achitti balleesse jettaa. Haala kanaan barnoota kee itti fufta jechuun walii galan. Mucichis bifuma kanaan imalaa fi barnoota isaa itti fufa. Gaafa tokko mucaan kun wanni haaraan kun isaaf dhugaan dhugatti dhibbaan dhibbatti ifa ta'eef isaaf galuu baatus gaafa tokko dubbii tana adda baafatuudhaaf murteeffate. Osoo karaa deemu karaa keessatti bineensa tokko ka imaltoota gamanaa gamasii deeman akka isaan gamanaa fi gamasillee hin dabrine isaan godhee karatti isaan rakkisu tokko akka riwaayaa garii keessatti dhufetti bineensi sun leenca akka isaan gamanarraallee achi hin dabarre gamanarraallee akka hin dabarre isaan godhaa ka ture kana bira dhufee yeroo kana har'a ifa naa baya waa'een namticha itti na erganiitii fi waa'een namticha taa'ee rabbi gabbaru kana jechuu murteeffate. Sana booda dhagaa tokko lafaa fuudhee Allahumma in kaana amru raahibi ahabba ilayka yaa Allah yoo waa'een namticha taa'ee rabbi gabbaru kana ani dhimmi isaa haqiqaan isaas naan gallee ni jaaladhe malee yoo dhugaan namticha kana bira ka jiraattu taate dhimmi nama kanaa haqaa fi dhugaa yoo ka ta'u taate faqtul haadhihi daabba bineensa kana dhagama kanaan ajjeesii akka namni kun karaa walitti dabru taasisi jechuun rabbi isaatitti haasawate osomaa qajeelee hin beekne. Yeroo kana dhagaa fuudhee yeroo gara bineensa kanaatti darbatu bineensi kun dhagama inni darbate saniin kufee du'ee. Sana booda mucaan waan duraan isa dhibee jedhe san mirkaneeffate. Maal jechuu murteeffate dhugaan namticha taa'ee rabbi gabbaru kana bira jirti jechuudhaan gara isaatti deebi'ee waan akkanaattu ta'ee jedhee himaaf. Innis laqad amira amruk
yaa mucaa kiyya maarree dubbiin kee fagaate ati rabbi biratti sadarkaa argataa jirta ati fagaataa jirta wamaa aquulu lak wanni an siin jedhu boru innaka satubtala mokkoramuu jirta fatanamuu jirta rakkoo garagaraatiif saaxilamta gaafa rakkoon akkasii si mudatee jedhe amantaa kana aqiidaa tana nama akkanaa irraa fuudhe jettee akka odeeffannoo bakka an jiruu hin kennine akka waa'ee kiyyaa isaaniif hin himne jedhee itti dhaamata hayye jedhee haaluma kanaan itti fufa mucaa rabbiin sadarkaa isaa ol fuudhaa dhufe karaamaa rabbi isaa godhe haadhaa shaab dargaggeeysa mucaa lafaa dhufu maal qabate mucaan kun osoo deemu haqa arge haqa arginaan biran dabarre maatitu gamanatti na ergen jenne haqa kana bira dhaabbatee haqa kanaa walitti akka gaaritti wal fudhatee wajjin imaluu eegale sana booda rabbiin kennaa nama haqa fudhatee jedhe kamuu akkuma karaamaa godhuuf mucaa kanaaf karaamaa addaa godheefiif innis maaliidha mucaan maqama rabbii dhahee nama ija hin qabne ka jaamaa ta'ee uumamee jedheefi ka guyyaa keessa ijji irraa baddellee rabbiin kadhateetuma yoo ija gadi haxaayu fayyuu eegale namni akkasuma nama rifeensi irraa dhumee qaamni isaa kun irraa qunca'ee jedhe yeroo harka irra kaayee bismillaah jedhu namoonni sun kallattimaan fayyuu fi gara uumama isaaniitti deebi'uu eegalan kun haala kanaan itti fufee yeroo jirutti maaltu isa mudata namni tokko itti aanaa abbaa isaa yookiin itti aanaa mootichaa kan ta'e ka ijaan hin argine tokko ture isa kanaatu gaafa tokko mucaan waan akkanaa hojjeta nama fayyisa oduun jettu bira geennaan waan qabu duniyaa irraa guuratee itti dhaqee yaa mucaa koo ani addunyaa tana keessa wanni jabaan ani argatuu barbaaddu ijji tiyya naa deebi'uudha waan taateef ati ija namaa deebista nama fayyista jechuu waan hin dhagaheef akka ati ija naaf deebistu akka ati na fayyistu sirraa barbaadaa ati na fayyiste taanaan jama'atu laka kullamaa huna waan as jiru kana hunda isaa walitti sii qabaa jedhaan maal jedheree mucaan yeroo kana anumatu biyya fayyisa anumatu nama fayyisa jedhee deebiin isaa laa akkas hin turre laa innamaa yashfillah allaahidhaa bar ka nama fayyisu ka waan namarraa fudhate namaa deebisu ka fayyaa guutuu namatti dachaasu allaahidha malee anaa mitii bar jedhaan namtichi haaraa itti ta'e hal laka rabbun gayru abiik abbaa keetiin ala rabbii gabbaramu jira moo rabbii gabbartu qabdaa kan biraadhaa jedhaan rabbii wa rabbuka allah allahin kiyyaa fi allahin keetis ka abbaa kiyyaallee allahi tokkocha ardii samii uume jedhee mucaan kun tawxiida dhaloota waa'ee tawxiida waa'ee tokkochummaa rabbii hin dhagayin keessatti tawxiida labse yeroo kana yoo ati ka allahitti amantu taate dacawtu allaha lak allahi siif kadha allahin immoo si fayyisaa jedhaan innis hayye jedhee waan ija deeffatuun isa biratti waa hunda caaluuf amantaa kaleedhaa gadhiisuudhaan rabbii inni mucaan kun itti amanetti amanee mucaanis rabbii kadhatee fi ijji deebiteef namtichi kalee ijaan hin argine tola rabbiitiin ijaan argee gara bakka silaa itti aanaa mootummaa biyyattiidha ka rabbummaa labsateetti deebi'ee yeroo jedhu abbaan mucaa kanaa mootichi annaa lak maaltu sitti gale maal argatte akkamiin ijaan arguu dandeette gaafii jedhu dhiyeessinaan rabbii kiyyaatu ijanaaf deebise jedheen التوحيد استقر في ذهني قما إساء كيست إسالي قاتا توحيد نقدي سيني قاتا قاما في قلبي إساء كيستي توحيد نفري إساء بوسي مقرو إيقالي يروكنا هل لك رب غيري الله ربي أنان ألجروك أبدا جتشوران قافي إيه السيف ربي وربك الله ربين كيافي ربين كيتس الله أرضي في سمي أمجدين نمتجك عليه إنما قبروا توحيدني وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب يروكمو توحيدني إيمان نقافك قلبي نما أرقتو صداء المنما كل نما كيسا بالليسي وان قرقراتيف قرلاتو نما كيسا بالليسي أكا الله كوفا صداتا ركون كمو نمتلفو استقامة توحيد الرتي أكا قباتا نما تاسسا بكا كانت سينان اتفوفتي gorsi irraa fudhatuu qabnu maaliidha dargaggeessi keenya har'a sababa garagaraatiif yeroo amantaa isaa gadhiisu yeroo amantaa isaa gurguratu yeroo amantaa isaa mulqatu yeroo amantaa isaatti qaanfatuu fi saalfatu yeroo amantaa isaa afaan guutee ibsatuu hin dandeenyetu mul'ata maaliidhaaf maslahaa duniyaatiif jedhee maslahaa sadarkaa barnootaatiif jedhee sadarkaa angootiif jedhee yeroo amantaa ufii irraa mulqamu
yeroo amantaa ufii waakkatuutu mul'ata. Seenaa kana keessatti garuu namichi kalee nama kana gabbaraa ture rabbiin kiyyaa fi rabbiin kellee Allah hima jechuudhaan tawxiida labsuu eegale, da'waa dabarsuu eegale. Haala kanaan dubbiin itti fufa. Maaltu ta'a? Namichi kun abbaan mootichi kun namicha qabee cadaabaan rakkoo garagaraatiif isa saaxila. Yeroo cadabee isa cinqu eessaa fuutee eenyurraa dhageettee amantaa kana eenyurraa fudhatte yeroo jedhuun mucama mooticha kanaa kan ta'e gara isaatti qajeelcha. Mucaan yaamamee fidama. Mucaalleen cadaabaaf dhiheeffamee cadaabni garagaraa gosti garagaraa irratti raawwatama. Yeroo cinqamee rakkatee jedhutti nama kalee taa'ee rabbii isaa dhukatee gabbaru san kanalleen himin jedhee itti dhaamate san himuun isaa dirqama itti ta'e. Yeroo kana inni ani kan irraa fudhee aqiidaa tana tawxiida kana nama akkanaa bakka akkanaa jiru irraa jedhaan. Sana booda nama san barbaadanii fuudhanii isa dhiheessan. Irji an diinik, amantaa kana gadhiis, irraa deebi amantaa kanarraa yookaan cadaabatu siif qophaahee jira jedhaniin laa abadan irraan deebu. Har'aa fi miti aakhiraa fi amantaan ani qabadhe. Tawxiidni har'aa qofaa fi miti aakhiraa fi jannataa fi har'allee boruufilleedha jedhee irratti cicha. Yeroo kana osoo namni argu magaazii walakkeessa mataa isaa irra kaayanii tarji' aw laa tarji' amantaa kana irraa deebitamoo irraan deebitu yookiin magaazii kanaan bakka lamatti si baasnaa jedhaniin laa irraa hin deebi'u jedhee ammas faccise itti fufe. Yeroo kana magaaziidhaan mataa isaa bakka lamatti walakkeessa miila isaatiin adda baasanii akkasiin isa ajjeesan. Inni kun maal jedhama? Amantaa isaa irratti cichuu, amantaa isaatiif wareegama isa barbaachisu hundaa kafaluu jedhama. Har'aa yoo qabatama jiru deebinee mil'annee ilaalle dargaggeessi keenya waan xiqqoodhaaf amantaa waakkatuun, amantaa isaa gatuun, amantaa isaa keessaa bayuun kan hedduu nama gaddisiisuudha. Mee ammallee seenaa tana itti fufneetuma haa laallu. Sana booda maaltu ta'e? Sana booda namticha itti aanaa mootii ta'e kan mucaa irratti islaamummaa qabate san fidanii irji an diinik, deebi amantaa kanarraa irraa of duuba deebi, gadhiisi, bakka kaleetti deebi. Laa abadan magaaziitu mataa isaa walakkaa irra kaayame. Tarji' aw laa tarji' hin deebitamu amantaa kanarraa hin deebitu gaafii jedhu dhiyaateef laa abadan irraa hin deebu jedhee ammallee itti ciche. Osoo namni arguu magaaziidhaan bakka lamatti isa baasanii gara akhiraa haala kanaan imale. Carraan ka eenyu qofatu hafe, ka mucaa qofaatu hafe. Seenaan kennas mucaa kanaa wajji imala. Dargaggeessi keenya seenaa mucaa kanaa, haala mucaa kanaa, wareegama mucaan kun amantaa isaatiif tawxiidaaf aqiidaadhaaf kafale irraa waan baratuu qabutu jira, waan keessaa fudhatuu qabnutu jiraadhaaf. Mucaan abbaan gaa akka namoota kaawwanitti qalbii jabaate san ittiin jabaanne warroota eegdota isaa keessaa nama muraasa yaamee mucaa kana fuudhaatii fas'aduu bihil jabal, gaara ol fagaataa tokko gubbaa mataa irra ol bayaanii yeroo walakkaa isaa geettanii jettan mataa gubbaa yeroo baatan irmuu akka lafee fi foon isaa bakka garagaraatti tamsa'ee ciccitu achi gubbaa gadi dhiisaa jedhee mucaa ufii itti kenna. Mucicha fuudhanii deemaniini gaara gubbaa bayanii yeroo sadarkaa xumuraa irra gayan mucaan akka dargaggeessa keenya ka har'aa hedduun turre. كانت له علاقة مع الله عز وجل، مع الخالق البارئ المصور. الله أوما أرضي سميدا كقلبي نما كميتو كهمني نما كميتو أجج إساتين سجعون ولدته أتكبه. مجان يا ميتش إسا قديس غرا إنوت غرا همنا نما هنداتو هكا هركا قبوتتي مال جدين يا الله اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يا الله أكا في بيتت dandeettii keetiin jara kana waan isaanii atumti naa gahi jedhee kalimama takkaa fi lama tanaan gara Allahitti ol dawwalate. Allahiidhaaf iyyata isaa dhiheesse. Fartajafa aljabal, yeroo kana gaarri gubbaa bayan hollate. Gaarri kun socho'e. Yeroo kana jara fuutee isa irraa darbuudhaaf achiin isa geette ofirraa darbee mucaa bakkatti hambise. Mucaan fayyaa isaa osoo miidhamin osoo kufin gaara gubbaa bu'ee jara rabbiin bakka isaan buusee haala kanaan deebi'ee masaraa mootummaa seene. Yeroo dhufee osseenutti maadhaa facalta biasxaabik, jara an itti si kennee jedhe maal goote jedhee gaafata abbaan. كفانيهم الله بما شاء، ربي كياتو tokkocha ani qabadhetu tokkocha ani itti hafe santu naaf gahee sharri jara narraa galaafate jedheen.
yeroo kana ammas abbaan isa ofirraa dhabamsiisuun kaayoo isaa waan ta'eef namoota biraadhaa yaamee mucaa kana fuudhaatii doonii irratti fe'aatii galaana bakka gadi qilatu bakka dambaliin isaa guddaa walakkeessa isaatiin gayaatii fuudhaa qurxummiidhaaf irraa darbaa deebi'aa jedheen. haala kanaan marraa lammaffaatiif mucaa kana galaafatuudhaaf fuudhanii deemaniin galaana bayaniini dooniin walakkeessa galaanaa yeroo geettee carraa xumuraa irra gahutti maaltu dhufaa mucaa darbuun dhihaatti. mucaan har'allee rabbii isaatiin walitti hidhata qaba, rabbii isaatiin wal beeka, rabbii isaatiin wajji haasayaa deema. kalima takka qofa ol darbate maal jedheen allahumma kfiniihim bimaa shi'ta yaa allah naaf gahi har'allee gahaa kiyya tokkocha ani qabadhe har'allee naaf gahi jedhee lallaba isaa ol qajeelche. yeroo kana fanqalabat as-safiina dooniin isaaniin imalaa turte achi galabbaxamtee gargaltee jara keessaa gadi nayxee mucaa duyda ishee irratti hambifteet gara irraa dhufanitti deebi'an. fayyaadhaan osoo hin tuqamin warra sharrii isatti yaade keessaa galaana nyaachise isa immoo har'allee fayyama gara qarqara galaanaatti isaan deebise. sana booda ammas mucaan dhufee masaraa mootummaadhaa seene. maadhaa facalta biasxaabik gaafiin jedhu abbarraa dhihaataaf maal goote jara hoo eessatti gattee dhufte kafaaniihim allahu bimaa shaa allahi kiyyaatu an tokkocha itti hafeetu isa santu naaf gahe isatu rakkoo sharrii jaraa hundaanarraa xumure jedhaan. ergasii amma abbaan mucichi abbaa isaatti dubbatee إنك لا تستطيع أن تقتلني أتي كان بودا نأجيسوس هندن ديتون إفاجين يو وان أن سينجد في أكاتا أن اتسينجد انت إمالي جدان هيا أكام اتسي أجيس جد إيقافت ماري أكاتا أن اتن أجيسو دنديتو أكاتا تكوكوفا سنس مالي الأجنان أنك تجمع الناس في صعيد واحد نمكنا دريتك كلها كيستي والاتياستا warra angoo kee jala jiru warra si gabbaru kana bakka takkatti walitti naa qabda laalaa bakka kanatti mucaan waa yaadaara mucaan waa milkeessuu barbaadeera kalee tawxiida facaase haga danda'een amma immoo galma dheeraa barbaadeera mucaan kun maal jechuudhaan abbaa ajajaa ummata kana warra angoo kee jala jiru bakka takkatti walitti naa yaasta. erga sanii hoo waan ol fuudhamaa tokko jidhii yookiin gufuu tokko bakka san walakkeessa isaanii keettee anammoo achi gubbatti ol nafuuta akka namni hundi gamanaa gamasina argutti san booda hoo thumma ta'khudhu sahman min kinaanati xiyya tokko qoluma xiyyaa kiyyuma keessaa xiyyuma kiyya fuuta san booda hoo fuutee gooboo xiyyaa irra keetta. ergasii hoo wanni ati gootu ummata san afotti bismillaahi rabbil ghulaam jettee gargaarsifadhee jira'an maqaa goofticha mucaa kanaa gabbaramaa mucaa kanaa allahii mucaa kanaa isaan gargaarsifadheera jettee xiyya sanarratti gadi dhiista. haala kana yoo goote qofa na ajjeesuu dandeetta jedheen. hayyee ni ta'a ani silaa sima dhabamsiisuudha waan ta'eef yaada jedhuun yaada kana fudhatee ummata walitti yaasee waan ol fuudhamaa tokko walakkeessa keessa dhaabee sana booda mucaa isaa kana fidee achirra ol baasee xiyyuma isaa qoluma xiyya isaa keessaa baasee itti qajeelchee akka biyyi dhagahutti bismillaah rabbil ghulaam jechuudhaan itti gadi dhiisa. maqaa rabbii mucaa kanaatiin jedhee maali mucaan kun kan barbaade inni as keessatti namtichi ani rabbii jedhee rabbummaa isaa labsatu kun afaanuma isaa irraa rabbii biraa gargaarsifatee waan karaa biraatiin dadhabe rabbii allahii ta'e rabbii isaa rabbii mucaa kanaa isa gargaarsifatee waan kana akka inni galmaan gayu kana keessaa nahu maaliin akka dabru adaa katana dura karaa garagaraatiin dadhabe amma immoo rabbii mucaa kanaa isa gargaarsifannaan wanni kun milkaa'ee fi rabbummaan itti amananuu edaa rabbii mucaa kanaati jechuu ergaa dabarsuu barbaade. lubbuun illee asirraa deemu islaamummaa duuba isaatitti hambisee deemu kutate mucaan islaamummaa babal'isuudhaaf lubbuu wareeguun hin barbaachisa taanaan wareegeetiniin islaamummaa babal'isee bakkaan gaya jechuu kutate haala kanaan itti fufe. yeroo abbaan xiyya isaa qola keessaa fuudhee sagaleedhaan bismillaahi rabbil ghulaam jedhee itti gadi dhiisu xiyyi dhufee mucaa dalga adda isaa kanaan seenee mucaan du'e. yeroo mucaan akhiramee xiyyi mataa isaa seenu
ummanni walitti bahe kun akkuma jiruun ol ka'anii aamannaa birabbil ghulaam rabbii mucaa sanitti akka jirruun nuti immoo amanne jechuudhaan gara islaamummaa deebi'an. انظر أخي الحبيب انظري أختي الحبيبة ميلالي أبو ليسكية مجان لبو في وريقة إسلام ما أكا إسين ببلت إسلام ما أكا لفك أبد تقول مالي ولي غلطي إرقاء سيناتنا الراواني فرانو درجة جيسي كاليدا قافا إني ربي بوليجر أكا ربي اتكراما إساكن أكا ربي اتي صدركا إساء الفود أكا سما نمني قافا بل إنا ربي إساتي ولدتي هدتي جده قافا إني ركو كيسا سين اللي أكا ربي إسا غرغارو نمني قافا فياك أبو ربي إساتي والبيكو أكا يو ربي نلي كالأتي ربي بكسانتي إسا دك أبو سيناتنا الرافقتون دندأما درجة قوتا كينيا أمنتان وان نمني لبو في الردرسو إسلام مان عقيدان توحيدا وان نمني لبو في الأبي إسي أفبرا دبرسوك أبودا سينا مجا كنا إرا كنا برنا كناف أمنتا كيسان الرتج إمون أمنتا كيسان التك أنفتو الأبون أمنتا كيسان التسالفتو الأبون الاعتزاز بالدين دين كيسانين بونون التين كورو في التين أفدادون أملك إن تأوك أبا أمنتان كين نمو لبو فيك أبينا في أهلي في مالك أمن هندرة إرى نتج على تأوك أبان دامسة أمرا سجنتا كان أنجيس سنودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kebor Multimedia Production.